Gaaffii macaafa qulqulluu irraa dhiyaate kudhan keessaa hagam deebisuu dandeessa of madaali. Namni umurii waggaa 7tti mootii ta'e maqaan isaa eenyudha? Bakki Yesuus Kiristoos itti fannifame maal jedhama? Museen umurii hagamiitiif biyya lafaarra jiraate? Bartoota Yesuus Kiristoos 12 keessaa namni du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin amanuu dide eenyudha? Wangeela keessaa namni aniif manni koo Waaqayyoof in hojjenna jedhee kan dubbate eenyu? Wangeelli Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 maal jedha? Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsi 4 maal jedha? Eenyutu mootii jiina isaatii jalaa dhokachuuf jecha sobee maraatuu of fakkeesse? Raajii kamtu mootii Daawititti dheekkame yeroo inni Beetshebaa waliin ejje? Guyyaa afuraffaa irratti Waaqayyo maal uume?